أما إلالا واقيو أنوما أنا مالي واقيو كان براهن جيرو أني ننجيسا أني ننجراجسا أو سينامو يسوس فجيسا رجلا ديمتني تنندبتني لا يسوس يا واقع جتني كاجسو ليس جدا كوفجس ليس مجدا نمو فجس مسلا كم قدنسا أني ننجيسا أني ننجراجسا أني نمديسا يجو كوسا جيسو أني نمديسا أني ننفيسا سيرا أنا مجاوب كيسة تقول نمديسا ننفيسا سيرا وكبرات سلة دبتا وكبرات إساياس بقولنا فرتمشان ما يبالين سيد بسا إساياس بقولنا فرتمشان لكوس تور برتا كان جدا أني إفاجدا دكانا سنن أوما جدا دكانا كان أوموانا جدا نغانم بوسا جدا غولي سنن كاسا جدا نغاز كان في دوانا ركولي كان في دوانا جدا بيت يمي أمتا كيفو يمي أمتا منين إنجل سيغلتي كيفو بيكتا ساتي وان فوكتا جيتشور إن بيكتامي كيفو جيتشو وان فوكتا توكو كان في دولي أنا جد أنا ما كفيدا جد نقال كان بوسو أنا كان وان فوكتا في دولي أنا جد واقعيو كان كيا كان جيتشو يعني واقعيو كان هندو بانا هجدا جد كان هندا كان هجدو أنا جد كان أفوتي واقعيو أنا جيسا وبوجد وما يسمون كان كده ويرر تيوان جدو نافينغال اتفوف جرتاسي Baasisa baay'ee namatti tola dhugaa. Awaa oroo barumsa bareedaadha na fiddan. Anamma gaafima kanarratti Waaqayyo akka namummaa tokkotti Waaqayyo ajjeese jechuun inni nu akka cubbuu tokkootitti maal jennaan Waaqayyo nama ajjeesu ka maali? Waaqayyo filannoo ilma namaati. Nana ajjeesaa jechuun jira akkam gootare? Nana ajjeesaa ka jiru kan akkam gootaa? Ela filannoo akka kiristaanaatti cubbuudhaama cubbuu miti nama ajjeesuun. Akka kiristaana islaama illee haa ta'u cubbuudhaama cubbuu miti. Laki waaqayyo cubbuu hojjetan jedhamu gurbaa maal taatisa waaqayyo waan barbaade hojjete yoo si ajjeese yoo si dhiisellee yoo si hiyyoomse yoo si duroomsellee hunda isaatu waan barbaade yoo godhe rabbiin ati uumama isaati cubbuudhan jettee rabbi irratti hin herreegamu cubbuu jedhamee rabbi irratti hin herreegamu gurbaa nama irratti herreegama malee cubbuu jechuun ati seera cabsuu jechuudha cubbuun seeraan namatti dhuftii jedha Phaawulos cubbuun karaa seeraan namatti dhufti yoo seerri hin jiraanne cubbuun hin jiru rabbiin cubbuu hojjete jettamu ati nagaa qabda mataan kan kee akkamii bismillah a'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim raga kami turut rufe jo gua jette wala bente narsi kesa bente bu'a qabdu miti tanya taaf jecha olii gad deemtu wanni faayidaan qabdu faayidaan qabdu gara arsii kana bente nutu anillee arsi ma beek garuu ammoo benteen gara arsii dhaa kana keessa gara kana dhuftu mataan isii hikkata nagaan qabdu wallahi wanni isii qabdu nama rabbi irratti murtii kennuu deema nagalta jecha Wanni Abdul Rajar kabe makanu malle sita gubba kana jirti sini galte Arsin alhamdulillah duri kase zaman duri di kase ti alhamdulillah islam mara ture lakin ammo zamana kana kesa gubba kana gara asin shawatti wala jechuun naannoo Zuwai arsina gelle o kannin kesa duri irra hojjechaa turan duri irra Sila akka yaada isaaniitti tarsii kana guutuu akka wallaggaan godhan gochuudhaaf yaalaa turan akka malee jechuudha. Akka wallaggaan godhan sanitti gochuudhaaf anuu yaada dhaganda keenyatti faranjii yeroo dhuftee wayita daa'imummaadha. Uummanni qeebaluu fi dide malee nuti dhufaniitiin koshoroo nutti qoodaa turan zamana anuu yaada xiqqaa ta'e. Yeroo isaan nuti hin beeknu koshoroo irraa fudhannee masjida deemna kaanuti. Akkasitti itti dhaqanii siltee kiristaana goona jedhee dhaqan jedhan. Waa hunda qoodanii fi maal jedhanii Maal isin yaa gootoon goonuu barbaaddan jennaan ajjii nu fidaa jedhan jedhan. Nutillee akkas gooneen isin galtee koshoroo jalaa irraa fudhannee waan jedhu nu qoodu san fudhanneetiin gara masjidaadhaa qajeellan bilaashi jalaa ta'e jechuu eegasanii wannaa ofiidhaa buqqifattee ofirraa kutte jedhe gaafsan. Hedduu yaalaa turan arsii guutuu keessayyuu. Laakiin ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasumattuuyyuu walillahi alhamdu wal minna. Islaamuma marratti ture gara gubbaa kanatti ol ilaaluun ammoo murtadiin takka jirti ta'ee jiru jechuudha. Benteen arsii keessaa dhuftu mataan isii sirrii miti. Wallahi sirrii miti. Maaliif jennaan rabbiin tokko jechuun beekti garuu ammoo wayita afaaniin dubbattu ammoo afaaniin ammoo birriidhaaf jecha yookaan uummata mishinerii kanarraa waa guurachuudhaaf jecha dhuftee ati Yesuus warra nu jettu.
Garin ka salatu len nabu amma gurban abdu jedham sun fadi salatu len ho suni gaafa barbaaden azana hayya alal yesus me kana amma ni mata ka jedheeti ditte wanda jala jala deema sa Ni ko macam ni jauh so ko nama dogon kata ni gitu. agam agam mana kol bisisa hayya alal yesus isa san ya datta bisa tokkolleen tokkolleen si galtee hadiidu hadiidu ka jedhu tokko dhageessee jirtaa sa Ya hadidu hadiidu ya hadiidu hadidu ka jedhu sanni hadiidu hadiidu jedhaan inni hadiidu hadiidu ka jedhu tokko faarfannaa baasaa araifaan baasaa jirettee penteen ameen jette ameen eebbifame eebbifame jedhan anammoo argeetiin kolfaatiin ture ijoollee miidiyaa irra oofaa turte barreen gaddaa obaara duraati hadiidu hadiidu jedheetiin dubbata Wagga lama dure ka hadidu gal kisir. Bo jari jarri ammoo bar mirqaanumaan jiraatanii bar faarfannaa ajaa'ibaati jettiin sagalee ofa dhaggeeffatte hadiidu jedheen namtichi sibiila deebiseetiin ayyee caaliin kun kiristaanaa musliima Muslim ame woi jetti komanti dan barreeffama isii tokko harkee ture. caalii musliimaati dubbadhu ameen jedhan jarri osoo du'allee osoo itti kadhatanii ameen jetti bar arabii faan itti kadhannu ameen haa jettuuti rabbi sinaafitu haa jennu ni laata abdoonuu maal jedhe sana awwalu saara kalima awwalu saara basharun maal jedhe sa shaara basharun jedhe awwalu shaara basharun Awal syara bekerja. maqaa kiyya yaamaa beek amma yeroo san jirre amiin jettiin maashaallah arabi bakka birra yoo fiddeetiin jechisan ni ka jette amma arabi fi raasleetii waan san hiikum man jiru addunyaa kanarra amiin jedhan rabbiin jaraa ka jechuudha jirta afrikaa ka jettu kun akka beentee mirkaanaan guutamtu kan abbo Astagfirullah atubu ilaik. Afrikaa ka jettu jirta? Afrikaa la wangeel ka jettu? Afrikaa la wangeel ka jettu? Muutii irra kaafadhu. Namni caalii jiru kun follow isin godhani follow deebisaaf keessaan as gaafatanii waan barreessan san. Maalidha? Saasin maaf hin dubbanne isaa? Waa'ee tarkaasooyti naannoo soofii naannoo. Maal jettee caalii? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. كم نجرت أستاذ؟ Ayyaala alhamdulillah naguma jirtaati. جل الحمد لله. Ayyee? أستاذ كيسان ليش نقاط التوري؟ Eeywa maal jettee itti fufi? Eenyudhaati ka dubbataa jiru? أنا سألي للدرس في الدبتاجر. Neetworkiin kee kukkutaadha jedhaasa. Kan keetu kukkutaadha abboo nama biraa wajjin ati neetworkiin kee sirreeffadhu abboo. حبيبتي. Maal jette gaafii kan keetti fufi? أستاذ عارفين كيا؟ Amma dhageessa amma na dhaga'u jirta ati Afrikaan wangeel ka jettu sun? Itti fufi caali ayye. Inni hin dhaga'u. Neetworkiin kee sirreeffadhu. كيسان اسم قافة ده توري قافين كيا أستاذ. أنا صوفي ده. Ufiyyaa jechuu kan keeti? صوفي يا ده.
اوكي Ee, دلقا دابي جدودان ها سيمي اكا قلبي لا قلبي تكن دبتو ayyaa dhaaben jira.